السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوت المان أورمو إدو جرتنتي نجان كينيا خنا كفر سبت ليسا إسن هذا كابو إسن جنة دران درسنه هنگا فوتو أدو كوني سجلي بسوناتي هورني كونفرزيشنين قويا خليسا جيجي فماتوري أكبل تجنان تكاو أكبر آديني فروتي إنجفن نور أنتو مراميجيرا warrootiin fooddaa sanirratti windoo sanirratti walgayan akka matayyaatti xiqqaa fi guddaan kabajamoonni hayyootan keenya hayyootiin teenya kabajamoon warreen akka Dr. Muhammad Hassan warreen akka Dr. Asaffaa Jaalataa warreen akka Dr. Bayaan Asooba ummanni kabajaa qabnuuf umman guddoon teenya warreen qabsoo Oromoo gololchaa turan hayyootiin warreen Oromoof dhimmamaa turan walgayii teessuma khaleessa horni conversationin kuni akka bareedatti xumuramee jechuudha. Maaliif jennaani magundoon teenya walgayaniiti haasawan yaada wal dabarfatan akkaataa keessa jiran walii ibsan biyyi teenya akkaataa keessa jirtu durattis oosaan akkuma bara 2018 Finfinneetti ta'anii turanii bara oosaan achitti walgayaniiti والديو قرنا جاني بيي أوروميا قرتني لف أوروميا قرتني نما أورومياتيس قرتشاتورن كوني وان هارياميتي من قدون تانيا والغاني والمرياتشون قدنا مفيدة مالي مدمسون فيدو وربا داري ناتيف دقايا عرب سيبلتوني أكا جيرتنيت لسن قرق انسي دقايفت نوتي أكا دقرتوتا بداري ناتي أكا جالتوتا بداري ناتي gurra qeeqeensi dhageeffadhu nuti walga'iinsa hayyoottan Oromoo irraa baaraginsa tokko hin qabnu. Inumaan baaraynu walga'iinsa Oromoo irraa walga'ii hayyoottan Oromoo ganaadha bara dhufu keessatti afeerree gadaa baasiin takkaa'uu odaa baasiidhaan Oromiyaa keessa naanneessinee manguddootana. وان أمني أرومو دلقو جيرو وان هوغنوتين أرومو دلقو جيرتو وان دكتور أبي أحمد علي دلقو جيرو داوچي سوتين نيابر نترو مبلق أمناف من قدوتين نيابر أبارس إساني نوف إيب أرمني إساني نوف هارودا ألان اللي إساني بوي تشاجت من قدو والغانيو ألان ألان أكما خلي ministeri takau garte brizdantin je kumsa Johor Muhammad baralana la khana khataka hinjire fidela bar immediately if jarre ko pe mo wonni kum facauf demti wonni kuna ka ummat Oromo ratin jina immediately ko pau kamna takadu bikasina gar tanafu haasawuma masanirratti kabajamoon keenya obbo Dr. Bayaan Asooba deddeebisee dhukkee irraa kaasee jechuudha. Dr. Bayaan maal jee nuti wannitti amannu jaarmayaa jee. Jaarmayaa dabalisummaa Oromoo waboo fi akkasuma jaarmayaa ABO kanaan hoogganamne mootummaa kana ifirraa qolannee ifirraa darbuu dandeenyaa jee. warri akka matayyaa deeme akka nama tokkootti waan arke haasa'u jooriif deemaa bare hinam bifne jawwee irra deemee jechuudha akka ajaa'ibaatti irra deeme Dr. Bayaan Asooba ammallee walumaa galattuu teessumti khalee ummanni kun akka mataatti dhiyaata windoo sanirratti gaafa windoon dhiyaatan dhiisi gaafa Finfinnee keessatti ta'anis Oromoof maangoone Oromoollee maangoone Oromoon haasawan barbaadu amma Oromoon nama waa godhuuf barbaada gocha barbaada malee haasawan barbaadu ummanni Itoophiyaatis gocha barbaada malee haasawan barbaadu haasawa quufan namu even anis taayetiin sa'aatii 8 dalagadhee taayee windoo kanarraa haasawaa jechuudha haasawa akkanuma namu haasawaa jira haasawni kun kanama baareessuu miti manguddoon teenya haa galatoomanii arras walit dhufanii haasawuu qaban borullee akka nama lamaattis akka nama tokkoottis yaada isaanii khannachuu qaban maaliifi booyichi isaanii booyicha wanni walgayaniif booyuma akkuma khalee brizdantiin jeequmsaa fi shoorarkaa Johor Muhammad akkasi booyisan achirra taa'e
ummanni keenya gaafa Haile Sillaasee illee takka akkatti hin dhumne, gaafa Dargii illee takka akkatti hin dhumne, gaafa Tigree illee takka akkatti hin dhumne, hulaa irratti ajjeefamaa jiranii. Ummanni keenya lubbuun asii qabamanii ijji keessa ala facaatee jirti. Ummata kana harka isaan kana qabe dhooyinee irraa kaasu qabna. Maarree godhu qabna. Bargaa boo'icha kana gartee maali logaa boo'ichaa kana maal jedhaniin egaa jechoota gurguddaa kana barbaadee laal boo'ee waywaatee dachii mangudduma tarattuu dhiphisee amma manguddoon akka sossootu tokkotti haasoosaa kanarraa gartee wajjajajajajjee gartee yogguu muddame sagalee tana qallise inni xabiyaa. Akka akkasiiti maaliin jechuu barbaada seeta manguddoon teenya waan fedhanaan haasawanii akka fedhanitti aan haasawanii silaa namni isaan kana wali qabee jaaruu danda'u Tsaggaayee Araarsaati. Tsaggaayee Araarsaa nama kaayyoo barbaadu, nama jaaramuu barbaadu, nama gartee biyyattii tanallee fuula duraaf jijjiiruu barbaadu karaa ikoonomiitii fi diinagdee. Yoo aangoo barbaade Oromiyaa deemee mootummaa Oromiyaatiif dalaguu, mootummaa Itoophiyaatiif dalaguu danda'a. Isaaf Hinook Gabbisaa ummata sammuun isaanii xiqqoo fayyaa qabdu dargaggoota humna dargaggeessaati. Dargaggoota jechuun jarri kun. Ammoo itti aanaa fi Dr. Milkeessaan xiqqoo oowwaatutti jira, maraatuutti jira isaan. Maraatuun tuni yogguutti oowwiti, yogguu irraa qabbanoo itti obboleeyyan keenya kana boo'ichi kun ittuma fufaa, yogguu qiyaasa malee booyanii, yogguu suutanii qabbanaawanii. Kanaafuu isaan xiqqoo waan oowwitti jiruuf ammoo dhiirtikka Tsaggaayee Araarsaa, Dr. Tsaggaayee Araarsaa kabajamoo, Dr. Hinook Gabbisaa kabajamoo, weelkaamtuu badhaadhinatti dhihaadhaa, deemaa biyya daawwadhaa. Oromiyaa deemaa daawwadhaa, waan uummanni keessan keessa jiru laala. Ummata keessaniif dalagaa aarsaa kafalaa fi ummata keessaniif mootummaa badhaadhinaa tanatti isin afeerra. Manguddoon teenya immoo gartee har'a isinii lafa qabbanaatii mootummaan keenya mana isiniif kannee dhayxanii lafa qabbanaa san teeysanii dulloota keessan qabattanii kajaartii qabuus kajaartiin qabnees achitti dhihaattanii gadaabaasii isiniif goonee Oromiyaa keessa deemtanii naannoytanii takkaa'uu daawwachuu qabdanii jechuudha. Kana kan kuni haqa keessanii mootummaan keenya maallee kafalee isin daawwachiisuu qaba. Haqa keessanii dhugaa isin qabdanii biyyaaf qabsaawaa turtan, biyyatti qabsaawaa turtan tana itti gammaduu qabdan. Antanaan isiniin jaa. Ammoo akka ijoolleetti gartee nuti dubbii isiniif ruuma dhabuu bakka dhabuu sanii miti. No. Kabajaatu isiniin male. Kabajaatu isiniin male. Isin jaalanna isin kabanya nuti akka deeggartoota badhaadhinaatti akka warra Dr. Abiy Ahmed jaalatu akka nama jaarmee Dr. Abiy Ahmed jaalatutti isin jaalanna wahuma feetan booyaa oolaan qafeetan maaliif gochi waan hin jirreef booyichi keessan humaan fiduu rakkoon qabu arras walgayaa booyaa burullee walgayaa booyaa ittuma fufaa kanatti fufuu dandeessan biyyammoo dhiiraatu harkaa qaba isinii miti. Warra taankii fi baankii qabu Dr. Abiy Ahmed Ali godaa ol guuree jechuudha. Amma jawween akkanuma jaamale natin huma takka taruu hin danda'u ganaa gadaan isaa dabree wanni kanaa dabartee bara. Wanni kanaa dabartee ijoolleen biyyaa inni asiyaasee har'a karaa irratti dhagaa guursisee ficcisiisu inuman jirtu tana jala muraa. Takkara biraatiin nuti akka gartee uummata Oromoo warra diyaaspooraatti rakkoon raan qabnu maruma deemtu tana cufarraa rakkoon qabnu nuti. Oromiyaa raayis mariin adeemsifamaa jirti. Asillee hayyoonni keenya adeemsifamaa. Oromoon jabduudhaan hunjaan. Oromoon jabaattan hunjaan jechuudha. Hayyootiin hogguu wal ga'anii diinni keenya nu sodaata. Murtii takka malee haa adda kaanii. Murtii takka malee haa adda kaanii. Haa walillee dhaga'uu baatanii. Winduma takkitti isanirra wal ga'anii akkasitti wal jeequun sunu waan nuuf waan guddaadha. Baga galatoomaa jennaani. Galatoomaa jennaanii badhaadhinni waan akkanaa yaaduu bira kute irraa ol jira jechuudha. Jaarmayni Abiy Ahmed Ali jaarmaya ana jee khalubbuu qabu jaarmaya namoota
مليون اللكاومو إفجلاك أبو جتشو هرار قبني كانوا سنين جاكم سقلي بوسناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قالت